Guddina ilmaanii jechuun mana keessa Qur'aana rabbiitiin ilmaan nuuf guddisa. Qur'aana garoomuuf nuuf godha deeggarsa. Guddinni waa hunda ummii suma keessa. Guddinni waa hunda ummii suma keessa. Qarooma addunyaa arganne rabbirraa Qur'aanul kariimii baadhaane rabbirraa. Ahkama kulkullu ilaahi arshirraa ahkama isaa hunda jaalanne rabbirraa. Amantii bareeddu qulqulli hundarraa badhaasa rabbiitiif muslima taaneera. Alhamdulillahi alfa marraa rabbiin nu jaallata. Nafsiyyaa teenyarraa amantii beekumsaan jalqabni si iqraa. Barnoota dursiitii jechaaf gochaan tuura. Qur'aana wallaaluun kuufaatii humneerraa nuumaatu lakkiise jecha rabbii iqraa. Nuumaatu lakkiise jecha rabbii iqraa. Waa hundaaf guddina nuuf taha Qur'aanni qarooma addunyaa doktooru zamaanii. Qur'aana wallaaluun saafuudha ikhwaanii kuufaatii muslimaa harma laalellaanii. Kottaa qaraanuu xiqqaa fi guddaanii nu keeysaan dhabamne hinduu Qur'aanni. Imalturra jirraa maal qullaa yaa'uuni kottaa hasin qoynu Qur'aana kanaanii. Guddinni Yahudaa qaroominni isaanii waan biraati miti Qur'aana kanaanii. Qarooma addunyaa jechuun akkanaanii qarooma isaa dhabnee dhaamaane muslimni. Guddina ilmaanii jechuun mana keessa Qur'aana rabbiitiin ilmaan nuuf guddisa. Qur'aana garoomuuf nuuf godha deeggarsa. Guddinni waa hunda ummii suma keessa. Guddinni waa hunda ummii suma keessa. Amma jijjiiramnaa qaroomne dhaloonni haadholeen jabeessaa guddina ilmaanii. Qaroomni ilmaanii maamii sumarraanii Qur'aanaan bareechaa guddisaa ilmaanii. Qur'aanaan bareechaa guddisaa ilmaanii. Kan Qur'aanan beeyne oliif gad yaa'uuni jawwaala qabanne diilaa waa ooluuni. Silkiin tunnun baaftu yaa obboleeyyaanii irraa gaafatamnaa guyyaa jazaa isaanii. Gama dindachaanaa dhiiraa fi dhalaanii diinnu marraa toolaa haalaan shamarraanii. Oomishni ulaamaa dhalaa gaggaariini doktooraa fi hayyoon oomishni sumaanii. Walumaa galatti dhaamsi shamarraanii diinnurraa bareedaa jabaadhaa gamtaanii. Qur'aanaan jabaanne haa barannu diinii carraa gaarii illee badhaane sheekaanii. Gandarraan fagaannu barbaadachuuf diinii namuu gandaa qabnaa ustaazotii diinii. Warra nun ifanne nu qaban obsaanii jannata nagaalu wallahi jazaan isaanii. Jannata nagaalu wallahi jazaan isaanii. Galanni sheekaanii haa tahu jannata akka shama baay'itee ifaadhi nuuf ifta. Wallaala keenyaa fi ustaazii rakkattaa ifaadhi nuuf ibsuuf waa hedduu badhatta. Addunyaa guutuutu khasaaraa dhuunfata wanni isii keessaas khasaaraa marfata. Erga Qur'aanaa fi barsiisa barataa hundi khasaaramtu rasuula dubbata. Ati yaa ustaazii hunda nama caalta waan guddaa kannamtee rabbi si jaallata.
كل ربي هندا سجلاتا جازانك أستاذي هاتاه جناتا جازانك أستاذي هاتاه جناتا قدينا إلماني ججو من خيسا قرآن ربيتين إلمان قديسا قرآن قرموف نفقونا دقرسا قديني وهندا أمي سما خيسا قديني وهندا أمي سما خيسا سرات ديرده ويلين دبدا يا جول بياتو برنوتا جبدا Ustazu titenyas nuf galatum fadda kali sanis kucha ilmi rabarada ya ustazu tito isinin jalada ya jolle biyato isinin jalada dinu marabbitif harka wal kabadda iddo barnotatis guyunaf mulladda ya ayyutu mami menu tutuhadda nafsi yang dagamne jallachun sodadda hamile barnota nu keessa cimsadda maalirra jirrus cimsa nu qoradda asbira najjaddu asittin dhabbadda hunda keessa rabbiif jecha hin jalladda Rabbi na kadachun isini damadda wana wajin turteef singalatun fadda salam salamullah nagayan damadda hamma wal arkenu nagayan jirada Assalamu alaikum nagayan jirada guyang guya gari nagayan kabada guyang guya gari nagayan ulfadda Guddina ilmani jechum mana khisa Qur'an rabbitiin ilman nuf guddisa Qur'an garomuf nuf goda degarsa guddini wa hunda أمي سما خيسا قدني وهندا أمي سما خيسا